hafe anaana nyaatu. Wayyaa emmoo maalu wayyaa emmulee gaaleen koo gurraacha eeboo michii sobdee dhaadhatteedhaaf hayyoo koon jijjiiru majjiinni jabaata somboodhaan kottaare otoon qonne hiikte mormaa garaftaare kaayyoof du'a malee luuni eessatti jajama gameessi abbatuun kabajama seenaa gaba gadhaabe jiraata ilmi namaa seenaa malee kan hin gulloomne kamuma eemmulee goota wayyaa seenaa goota eemmulee goota wayyaa seenaa goota eemmulee goota wayyaa. Maqaan keenya Dinaa'ol eessaa dhufte? Shabaka baana Kuyyuu. Hayyee Dinaa'ol yaadni sii kaasuun siif maali ati amma umriin kee ijoollummaa kan jedhamu keessa kan jirtu so kanaa ol hojjechuu dandeessa akka kootti humna qabda otoo hojjettee jechuudha kana irratti. Shubbisa innaa shubbistu amma kun dorgommiidha waan ta'eef jechuudha. Tokko mul'istee daqiiqaa baay'ee irra turuu qabdu hamma ta'e. Achiin gara shubbisa gosa biraatti jijjiiruu qabda. Daftee immoo gara biraatti jijjiiruu qabda. Yoo hin taane garuu nutis warra namni daawwatus immoo iyyuu inni uffaa jechuudha. Kanaaf muuxannoo si ta'a gara fuulduraatiif daftee sakandii amma sakandii 7-8 isaa ta'u ofii qabattee jechuudha. Daftee jijjiiruu qabda. Shubbisaan tokko gaafa kobaasaa dorgomu yoo garee hin taane jechuudha. Dandeettiin isaa cimaa yoo hin taane miira qofa yoo ta'e qabxiin isaa jalaa gadi bu'a. Kanaafuu shubbisa qofa miti hojiin kaminuu miira qofa ta'uu hin qabu. Dandeettiin itti dabalamuu qaba. Kanaafuu atillee miira kee kanarratti otoo dandeettii itti dabaltee shaakala guyyaa itti goote umrii da'ummaa irra waan ta'eef boru gara fuulduraatti shubbisaa cimaa kan bareechaa fa'aa bakka bu'u ta'uu dandeessa. Kanaafuu seequllee itti dabaluu qabda. Amma al tokko immoo kaameraa sodaattee cinaa akkas ilaaluu faatu jira waan ta'eef isa kana sirreeffadhu gara fuulduraatti guddattee shubbisaa gaarii taatee si arguu danda'a waan ta'eef kana sirreeffadhu yaada nama sii kaasee gaariidha. Waa gaarii qabattee dhuftee waltajjii jechuun jalqabbiidha waan ta'eef garuu waltajjii qarqara qabattee dhaabatte. Qarqara qabattee dhaabatte waltajjii atoo waltajjii asii fachi naannoftee seeraan waltajjii qabattee hojjette bareeda akka yaadattan si kennu barbaadu. Lammata immoo hojiiwwan uumee ofii keetii itti daddabaltu jiraame. Humna qabdaa hojjechuu dandeessaa garuu sirbichi siin sirbisiine sirbas filachuu qabda. Sirba gaarii. Sirba sirriitti amma akka si ayina argattee hojjettutti hansi wajjin hin deemu sirba si wajjin hin deemu filachuu qabda. Kan biraa immoo ijoollummaa qabdaa akkaataan uffannaa keetii sirraa bareedaa boruu akkuma isaan yaada sii kennan nama cimaa taatee si arguu barbaanna. Kanaaf akka jalqabbiitti gaariidha. Yeroo itti aanu argina.